Gumiin abbootii gadaa misooma nageenyaa fi diimokiraasii biyyaa cimsuuf gahee olaanaa waan qabuuf xiyyeeffannaan hojjechuu akka qabu hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa Obbo Muhammad Jiloo dhaaman. Abbootiin gadaa Oromoo kora Bishooftuutti ta'aniin gumii abbootii gadaa Oromiyaa hundeeffataniiru. Abbootiin gadaa Oromoo jaarraa hedduu booda wal arganiiru. Efreem Tafarraa. Sirni gadaa Oromoo dimookiraasii jabana duriiti jedhamee beekama. Sirni kunis uummata Oromoof aadaadha. Addunyaaf ammoo madda sirna dimookiraasii akka ta'e ni himama. Heerri mootummaa Riippaabilika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa keeyyata 39 irratti fi keeyyata 91 irratti waan kaa'ee qaba waa'ee aadaa. Inni jalqabaa kan mirga saboota sablammootaaf uummattoota jedhu jalatti lakkoofsa lamarratti sabni sablammiin uummattoonni Itoophiyaa kamiyyuu mirga qooqa isaanii dubbachuu, barreessuu, qooqa isaa guddifachuu fi aadaa isaa ibsuu, gabbifachuu fi babal'isuu akkasumas seenaa isaa kunuunsuu qaba kan jedhu lakkoofsa xiqqaa lamarratti taa'eera. Keeyyata 91 irratti immoo mootummaan aadaawwanii fi muuxannoowwan mirgoota bu'uuraa fi kabaja namummaa dimookiraasii fi heerichaan hin faallessine walqixxummaan akka gabbatanii fi akka guddatan gargaaruuf itti gaafatamummaa qaba kan jedhu waa'ee aadaa irratti kan kaa'e qaba. Abbootii gadaa Oromootu Bishooftuutti kora qaba kan biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa qopheesse dhimma sirna gadaa fi tokkummaa Oromoo irratti mari'achuuf akkasumas gumii abbootii gadaa Oromiyaa hundeeffachuuf abbootiin gadaa Oromiyaa keessa jiraatanis irratti hirmaataniiru. Gumiin kun seera gadaa afoolaan jiru barreeffamaan qopheessu, barmaatilee miidhaa qaban irratti seera tumuu, tokkummaa Oromoo cimsuu, aadaa, seenaa, duudhaa fi afaan Oromoo guddisuu akkasumas nageenya, misoomaa fi dimookiraasii babal'isuuf kan hundaa'e ta'uu barreeffamni dhiyaate ni ibsa. Qorannoon dhiyaate tokko immoo uummanni Oromoo Sudaan, Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessa akka jiraataa ture agarsiisa. Yeroo sanas sirna gadaan bulaa dhaloota Kiristoos dura waggaa 3000 dura jechuudha. Sirni gadaa jaarraa meeqa dura ture kun sirnoota darbaniin hacuucamee, cabee, laafee iddoo tokko tokkottis badeera. Amma garuu sirni dimookiraasii gadaa fi sirni dimookiraasii mootummaan kun wal argeera. Kunis jedha qorannichi uummanni Oromoo walii birmatee afaan isaa dubbatee guddifatee mallattoo ofiin of bulchuu kan ta'e sirna gadaa bokkuu deebifateera. Abbootiin gadaa wal utubanii gurmuun socho'anii afaan tokko ta'anii baallii walii dabarsaa kan dhalate nageenya misoomaa fi dimookiraasii barsiisaa tokkummaa Oromoo cimsuun biyya misoomte ijaaruuf tumsuu qaba. Ergaa jedhu kan dhaaman hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa Obbo Muhammad Jilooti. Gadaa keenyas haaromsine gadaan keenya guddina biyyaa keessatti, guddina misoomaa keessatti, mirkanaa'insa nageenyaa keessatti gahee isaa akka taphatu gochuudhaaf. Wal saamuun sobaan kakachuun haqa dabsuun sirna gadaa keessatti fafa. Wal waraanuu, wal ganuu fi daba yaaduunis akkasuma. Ilaalchiif gochi kun kiraa sassaabdummaa ofiif qofa yaaduu jedhu fideera. Kanaafuu abbootiin gadaa kanarratti hojjechuu qabus jedhan. Gadaan sirna, gadaan bulchiinsa. Sirni kun immoo aadaadha, madda dinagdeedha. Kanarrattis haa hojjetamu jedhameera. Gumiin abbootii gadaa akka Oromiyaatti hundeeffame kun teessoon isaa yeroof Bishooftuu ta'a. Sirni gadaa kabajamee dagaagee akka mul'atuuf ni hojjetama. Gadaa jechuun sirna. Sirni kun immoo waan guutuu of keessaa qaba. Oromoon hirqifata beeka. Nama hambaafis kooluu kenna. Wal mararfata, waliif ooga. Kunis tokkummaa Oromoo saboota, sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa ni cimsa kan jedhan Abbaa Gadaa Tuulam fi qindeessaa hundeeffama gumii kanaa kan ta'an Obbo Bayyanaa Sanbatooti. Abbootiin gadaa kora dhufanii fi hirmaattonni sirni dimookiraasii gadaan bokkuun durbadde nu deebite. Aadaa Oromoo kan ta'e dimookiraasii misoomaa fi nageenya itti fufsiisuuf nuti mataadha. Uummata bal'aas qabna. Kanaafuu cimnee ni hojjenna jedhan. Aalkira sabtaabdummaatiin deemanii walitti bulchi tokkin uumame jira. Yoonni uumame kaan ammoo abbaan itti dhufu callaan hin rakkatu gurri Oromoo cuftiin rakkate jechuudha. Qaamni Oromoo cuftiin dhibame jechuudha. Maqaan Oromoo cuftiin tuqame jechuudha. Kun cufi yoo waliin teenne nu akka gadaa wal mari'anne akka mootummaa maan itti dhiyeeffanne jenne wanni keenya sullee fulaa argate jechuudha.